Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Akkuma isin beektan guyyaan har'aa Juun 21dha. Juun 21 yeroo hundumaa guyyaa Onesimoos Nasiib jedhamuudhaan waldoota kiristaanaa keenya keessatti ayyaaneffama. Guyyaan kun waggaa dheeraa fuulduraa waldoota kiristaanaa Luutiranii Ameerikaa keessatti, waldaa warra adii keessatti jechuudha. Onesimoos Nasiibiin akka qulqulloota keessaa isa tokkootti ilaalamee Maartiin Luuter duukaa akkasumas namoota gurguddoo hojii wangeelaa hojjetanii darbanii wajjin maqaan isaa ka'eetu ayyaaneffamaa yaadatamaa waa'ee isaaf Waaqayyoon galateeffamaa ture. Yeroo dhiyoo asitti immoo waldootii keenya keessatti guyyaan kun yaadatamaa jira. Yeroo waa'ee guyyaa kanaa kaasnu waan garaagaraa yeroo Facebook irra sooshaal miidiyaa irratti maxxansinu namootni baay'een ijoolleen abbaa gammachiis, ijoolleen Onesimoos eessa jiru, ijoollee qabu, abaabilii akaakilii qabu yoo jiraatan eessa jiru kan jedhu gaaffii dheeraatu nuuf ka'a. Kanaaf har'a guyyaa Onesimoos isa alanaa kana sababa gochuudhaan keessummaa guddaan kabajuuf jaalladhu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Akaakilii Onesimoos Nasiib luba Barnaabaas Daani'el anaa dhufu baga nagaadhaan dhuftan. Ameen. Baga nagaadhaan eeddates immoo. Guddaan gammadaa luba Barnaabaas. Mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baraame mee jalqaba maqaa keessan amma abaabilii waamuu dandeessanitti nu waamaati achirraa jalqabna. Galanni fi ulfinni maqaa Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo fayyisaan yeroo kanatti iddoo aarsaa kana nu kennee maqaa isaa akka waamnuu fi bara hundumaa keessatti immoo waan hojjetaa ture sana dubbachuudhaaf yeroo kana Waaqayyo yeroo kana waan eebbisee nu kennee fi galanni fi ulfinni maqaa isaaf haa ta'u. Ani egaa Barnaabaas Daani'el Gammachiis Onesimoos Nasiibiin jedhama. Galanni fi ulfinni maqaa isaaf haa ta'u. Egaa akaakilii abaabilii Onesimoos jechuudha. Eeyyee. Kuni baay'eedhuma namatti tola. Egaa baay'een gammadan amma abaabilii Onesimoos wajjin taa'inaa isaa jira. Isin wajjin akkas teenye yeroo waliin haasofnu yeroo jalqabaa miti waggaa baay'ee fuuldura akkuma kana Loondonitti wal agarree waa'ee abbaa gammachiis waa'ee akaakilii keessanii waa'ee Onesimoos irratti maree bal'aa wajjin goone namni baay'een ilaaleera isa chaanaalii keenya irraati. Har'as immoo kun akkasittiin guyyaa addaa kanatti wal geenye. Onesimoos abbaan gammachiis mee nutti himamee maatii meeqa horan, ijoollee meeqa horanii, ijoolleen ijoollee isaanii, abaabiliin akaakiliin isaanii amma meeqa ta'uu danda'u, wal beektu, eessa jiru, maal hojjetu mee isa kanaan jalqabnu. Egaa ijoollee qabu. Ijoolleen beeku lakkaa'uudhaa fi hangafa warra ta'anii luba iddoo isaa gammachiis waldaa Naqamtee keessatti tajaajilaa turanii. Abbaan koos immoo Daani'el Gammachiis innis immoo achitti tajaajilaa ture. Akkasumas immoo adaadaan koo Maartaa Gammachiis, Qajjisee Gammachiis warri kun jiru. Amma lubbuudhaan kan jirtu immoo isheen dhumaa adaadaan koo tokko Ayyaantuu Gammachiis kan jedhamtu lubbuudhaan jirti. Ijoollee abbaa gammachiis irraa jechuudha. Eessa jiru isaanam? Addis Ababaa jiru, Finfinnee jiru. Egaa hammi kun ijoollee horataniiru. Isaanis immoo erga horatanii ijoollee baay'ee horatanii maqaa Waaqayyoo eebbifamu hundumtuu Waaqatti qabamanii jiru. Kanaaf baay'ee nan gammada. Waaqayyoon nan galateeffadha. Ijoollee meeqa qabu turani abbaan gammachiis? Abbaan gammachiis egaa warruma nama sitti hime kana qabu. Gammachiis jira, ayyaaneen jirti.
Onesimoos abbaa gammachiisisaan. Abbaa gammachiisee. Isaan ijoollee meeqa qabu? 4 moo 5 qabu? Abbaan gammachiisi egaa gammachiisi jira. Warra kaaniin isaaniin hin beeku. Baay'eedha, yeroon isaas dheeraadha. Yeroon isaas dheeraadha. Gara caalaatti warruma kanaa wajjin kan ijoollee gammachiisi wajjinitti egaa gara caalaatti kanan beeku. Eessa jiru amma baay'een isaanii? Isin amma luba waldaa kiristaanaatii London UK keessaatii. Warri kaanoo eessa jiru kan beekaman jiru? Egaa warri kan beekaman biyya Ameerikaanis keessa jiru, biyya keessas immoo jiru. Walgahii tokko qabu warri biyya jiranii. Mana adaadaa koo Ayyaantuu Gammachiisitti achitti kadhannaadhaan wal argu. Carraa argadhee yeroo tokko isaan gidduutti argameen ture. Baay'een gammadee, baay'ee Waaqayyoon galateeffadhee. Yeroo yerootti wal argu? Yeroo yerootti wal argu eeyyee. Yeroo yerootti wal argu waan guddaadha. Cimoodha. Ijoollee kan karaa lubaa iddoo isaas jiru. Isaanis biyya jiru. Ijoolleenis baay'ataniiru. Baay'eedha. Egaa gara caalaatti yeroo akkas ta'u kan baay'isee na gammachiisu immoo adda baasuu kan hin dandeenye. Atis immoo kanuma kana keessatti yeroo qabamtanii jirtanii warra karaa isaanii kana fuutanii guddisaa jirtan kun hunduu obbolootan kooti. Buleettiif obbolootan kooti. Baay'iseen galateeffadha Waaqayyoon karaa kana. Baayoloojikaalii kan ta'e kana ta'eet immoo hafuuraan immoo abbaan gammachiisi Onesimoos hiikaanii namoota baay'ee ijoollee baay'ee qaba jechuudhaaf kana Waaqayyoo maaseen galateeffadha. Baay'ee namatti tolame. Isa teellaayyuutti dhufnammaa amantootni wangeelaa isaan lafa isaan itti wangeela lallabuu jalqabanitti afaan isaan ittiin wangeela lallabaa turan sanaan amantootni wangeelaa kun baay'atanii miliyoonii meeqayyuu akka ta'an ijoollee isaanii jechuudha. Warruma isin amma ijoollee isaanii jettan miliyoonii meeqa akka isaan ta'an teellaa kaasnee hin dubbanna. Garuu waan akka maatii isaaniitti akka mucaa isaaniitti maaltu isinitti dhaga'ama jechuun amma Onesimoos akka kennaa guddaa saba kanaaf Waaqayyo kenneetti nama ilaalamoo achirrayyuu darbee waggaatti juun 21 guyyaa Onesimoos jedhame saba Oromoo keessatti qofaayyuu miti. Waldaa Luutiranii Ameerikaa keessatti akka saayintii isaanii akka qulqulloota isaanii keessaa isa tokkotti liturjii isaanii keessatti galmaa'eetu yaadatu. Kan amma isin immoo maatii sana keessaa ijoollee isaatii ta'uu keessanii maaltu isinitti dhaga'ama luba Barnaabaas? Dhugaamatti gammachuu guddaadha kan itti dhaga'amu. Keessumatti yeroon biyya kana dhufee waldaan Luutiraanii Great Britain kanatti waaqeffachaa ture. Egaa luban jaalladhu tokko jira ture yeroon dhufe sanaa. Iddoon inni dhaqeetti waaqeffatan kanatti Ato Maanu'eel Abiraamichitti waaqeffataa turan. Innaa ani beeku jaarsa akka isaanii kan ta'e tokkotu isaanii natti hime. Asitti waaqeffataa ture Amaanu'eel kan jedhamu jedheeti natti hime. Namoonni biyya Ameerikaanidhaa yeroo dhufanii lubni kun Pastor Ron England kan jedhamu tokko jira. Bakka anaan yeroo waaqeffannaa booddee nama wajjin wal barsiisu he is a great grandson of Onesimoos Nasiib jedheeti warra luba kana Ameerikaanii dhufan kanatti isaanitti akka na barsiisa. Innaa baay'isee na dinqisiise. Oh, what a privilege to see him. We are very honored.
we are blessed jedhanii yeroo nagaanaa kennanii bakka I shocked. Nama kanan beekon garuu ana caalaa seenaa isaanii beeku isaanii. Oromatu beeka. Seenaa isaanii beeku yeroo isaan akka jedhan immoo baay'iseen gammade bakka baay'iseen waaqayyoon galateeffate. Innaa bakka akaakii sanyii akaakilii koo ta'ee maqaa kanaan yeroo isaanii akkas jedhanii baay'iseen na dinqisiisa amma guyyaa har'aatti. Baay'iseen na dinqisiisa. Nama tokko nama miti yeroo waggaatti dhufanii namoonni yeroo dhufanii ilaa gurbaan kun sanyii Onesimoos Nasiibii akaakilii isaati jedhanii yeroo ammas isaanitti himanii bakka nama tokko nama lama miti. Hammam gammannaa. What's a privilege. We are very honored to see you. We bless you naan jedhaniiti wal hammannaa. Baay'isee bakka waan guddaatu nutti dhageessa yeroo isaan akkanaan jedhan. Waaqayyoo. Maaliifi hojii waaqayyoo kana isaan beekanii namootaan hin beekne wajjin dhufnee biyya kanatti akkasuma na simatanii nagaa wal ilaannu waan guddaati natti dhageessisa. Sirriidha kun waan namatti toludha. Amma Oromatu nu caalaa beeka jettan yaa. Waa'eedhuma guyyaa Onesimoos kanayyuu yeroo kaasnu warra akkuma silaa kaasnee dubbanne waldaa Luutiranii Ameerikaa waldaa warra adiiti kan seenaa isaatti gatii kennee waa'ee isaaf waaqayyoon galateeffataa ture. Waldootni keenya addasiitii dhaga'anii amma gaa baay'ee namatti tola. Amma egaa waldaan Macaafa Qulqulluu Oromoo dhaabbatee guutummaa waldoota Oromoo keessatti akka gaariitti ayyaaneffamaa jira. Amma guyyaa tokko tun ta'in torban guutuu torban Onesimoos week jedhameetu biyya keessaa biyya alaatti akkasitiin dhimmoota wangeelaa isaan hojjetanii jalqaban sana itti fufsiisuu fiixaan baasuu fi sochii garaagaraatu ta'aa jira. Amma yeroo Juun 31 jechuun guyyaa Onesimoositti boqotanidha. Guyyaan kun isiniif maali? Maali yaadattu gara teellaatti deebitanii egaa waggaatti guyyaa Onesimoos jedhamee yeroo ka'u dhageessu. Yoo tarii naannoo UK'tti baay'inaan illee hin ayyaaneffamu ta'e maali guyyichi isiniif? Waan addaa maal yaadannoo maalii qabdu? Dhugaadha. Maaliifi warri Macaafa Qulqulluu keessa jiranii yeroo yerootti isaaniif kajabamu jira. Akka Maatiyoos fa'aa bara Maatiyoos, Maarqoos, Luqaas jedhanii Barnaabaas jedhaniiti isaanii yaadatu komoreetii isaan godhu. Akkuma kanatti immoo Evangelist Translator Onesimoos Nasiib jedhanii yeroo isaanii guyyaa kana Juun 21 jedhanii yaadatan kana baay'isee na dinqisiisa. Duraan dursaniiti kan kana isaanii godhan immoo. Maaliifi waa'een isaa dubbii waaqayyoo waan ta'eef, waa'een isaa waa'ee wangeelaa waan ta'eefiti akkuma warra apostolii kana komoreetii isaan godhan kana isaan gidduu buusanii yeroo isaan komoreetii godhanii guddaa gammachuu guddaatu nutti dhageessa. Mee egaa isin amma yeroo maatii Onesimoos taatanii waan baay'ee waan isaanii dhagaa guddachuun keessan hin hafu. Egaa guddattanis akkuma kana karaa garaagaraa dhaga'uun keessan hin hafu yaada. Waan namni baay'een hin beekne waa'ee Onesimoos waan nutti himtan qabdu. Egaa maqaan waaqayyoo eebbifamu namoonni baay'ee seenaa isaanii katabaniiru. Yeroo hundaa hin dubbatus. Egaa isaan kun yeroo isaan dubbatanii yeroo isaan dhaga'anii wanta dhugaa tokkotti dubbataa jiru. Wanta dhaabataa ta'e wanta hundee qabu. Maaliifi hojiin banne sana namoonni kun yeroo isaan dubbatanii baay'iseen gammada. Isaa baay'iseentti waaqayyoon galateeffadha. Kanaaf hojii isaan hojjetanii bara isaan keessa turan sana yeroo yaadadhuu fi amma waan hojjetame sana yeroo laannu
iji isaallee hammam akka inni bal'ate hammam akka guddate kuni baay'ee na gammachiisa. Keessumatti namoonni baay'een leegasii isaanii kana nu caalaatti katabuudhaan amma immoo baay'isee gara caalaatti immoo macaafessi diddiiramee bal'atee yeroo adeemu kana waanan jedhu qabu. Waaqayyoon galateeffachuurraa kan hafe malee baay'iseen itti gammadaa jechuu kooti. Egaa akka isin silayyuu jettan amma silaa waan ijoo dubbii tokko dubbattanii Luba Barnaabaas ijoolleen Onesimoosii nu duwwaa warra fooniin dhiigaan isaanirraa dhalanii qofaa miti. Amantootni wangeelaa warri isaan barsiisan warri karaa isaanii dhugaa wangeelaa dhaga'an isaaniyyuu ijoollee isaaniiti jettanarraa Onesimoosiin iji wangeelaa biyya keenya keessatti faca'ee har'a baay'atee amantootni wangeelaa afaan Oromoo dubbatanii 1,15,000 akka ta'an statistiksiin agarsiisa. Garuu karaa gara biraa immoo yeroo teenye ilaallu macaafni qulqulluun waggaa 123 eega Onesimoos macaafa isa jalqabaa maxxansiise as kan maxxanfame walumaa galatti yoo lakkaa'ame 1,000,000 iyyuu hin guutu. Amma wanti guddaan nama gaddisiisu biyya keenya keessaa amantootni macaafa qulqulluu harkaan qaban waldaa keessa akkasitti taa'u. Inni kun baay'ee nama yaaddessaa. Gaa yaaddoo kun kan isaan yaaddessee amantootaaf waldootiin keenya baay'een walitti dhufanii waldaa macaafa qulqulluu Oromoo hundeessanii barreen gaddaa macaafa barana macaafa 27 maxxansee biyyatti ergeera. Garuu gahaa miti gaa kun. Amma gaa hojii guddaatu nu eeggata jechuudha warra dhugaa wangeelaa kana dhageenya keessumaa warra biyya alaa kana jirru. Maali gaa gama kanaan wanti ta'uu malu jettumee isin lubaa waldaa kiristaanaa keessa jirtu amantootni lafa nuun wangeela kanatti dhageenye dhufne jiran ammayyuu afaan keenya kana kan dubbatan macaafa qulqulluun qaban. Maal jettu kanarratti mee yaada keessan naa kenna? Egaa wanti hiikamee ammas bal'atamee afaan namaa isaan baruudhaaf danda'u erga isaan harka isaanii keessa galee inni xinnoon kuni baay'isee hojii guddaadha kan hojjetame. Ammas immoo itti fufuu barbaachisaa. Namoonnis immoo waa'ee sagalee Waaqayyoo kana hamma isaanii danda'amutti macaafni qulqulluu kuni ammas piriintii ta'uutu irra jira. Hojiirra ooluutu irra jira. Kana ta'uudhaaf immoo warri ammas natti himte kana 1,15,000 namoonni jiru jette kana harka isaanii keessa ga'uudhaaf kadhannaadhaan isa jalqabame kana waa'ee sagalee Waaqayyoo isa bara baraan jiraataa ta'e warri dhagaan barsiisuudhaan itti cimuu barbaachisa. Barri isaa baay'ee kan nama naasisudha. Namoonni har'a yeroo itti macaafa qulqulluu kana dubbifatanii illee hin jiru. Innaa baay'ee yeroon yaadu kanadha amma wanta illee quba jala galeera. Quba kanaanii wanta baay'eetu hojjetama. Onlaayinii irra ta'e. Kanaaf yoomiyyuu taanaan macaafni kuni ari'atamni kan itti baay'atudha. Erga katabamee harka namaa ga'uudhaafis immoo yeroo fudhata. Kanaaf namoonni kiristaanotni wangeelli kun deemuutu irra jira kan jedhu guyyaa guyyaadhaan dubbifachuudhaan harka namaa keessa gagalu immoo kadhachuudhaan karaa barbaachisu hundumaa immoo gargaarsa gochuudhaan wanta kana tokkoon kuni warra ammatti naa taqqas kiranii 1,15,000 jette kuni bakka seriously wanta kana hojiirra oolchuudhaaf hidhatanii ka'uu barbaachisa. Waaqayyoon gargaara. Sagalee Waaqayyoo wanta illee hundumaaf hundeedha. Wanta illee hundumaaf. Kanaaf sagaleen darbine kun immoo harka namaa keessa galu. Ammas inni durii kun
fidela saabaadhaan kan katabamedha. Amma immoo namoonni afaan isaaniidhaan erga qubeedhaan qophaa'aa jiru kun immoo jenereeshiniin jalaa immoo baraa itti fufuudhaaf barbaachisaa. Kanaaf namoonni kun hundumtuu konsernii godhatanii karaa itti baay'atu kadhachuudhaan itti jiraachuudhaan bal'isuu barbaachisa jedhee yaadan. Baay'ee gaariidha, waamicha gaariidha. Yaada ba'eessaa lubaa Barnaabaas. Akkasumas immoo namni danda'u waan danda'uun waan horii danda'u yoo hiixate waan guddaa gochuu danda'a. Fakkeenyaaf biyya alaa kanatti horii muraasa ittiin bunaaf shaayii maakiyaatoo dhugnuun macaafa qulqulluu maxxansiisuun hin danda'ama. Lubbuu fayyisuun hin danda'ama. Sagalee Waaqayyoo akka namni dubbifatu gochuun hin danda'ama. Kanallee warri sagantaa kana dhaggeeffachaa jiran akka isaan itti yaadanii, akka isaan irratti illee kadhatanii, akka isaan illee hiixatan nana mana waldaan macaafa qulqulluu Oromoo hojii guddaa hojjetaa jira. Isa kana bira akka isaan dhaabbatan namana. Egaa dhumarratti lubaa Barnaabaas maalii dhaamsisinii warra sagantaa kana ilaalaa jiranii fi dabarsitanii guyyichi guyyaa Onesimoosii guyyaa macaafa qulqulluu jennee yeroo itti waamnudha. Macaafa qulqulluun namoota hin gahin bira akka inni ga'uuf guyyaatti irratti hojjennudha. Hojii Onesimoos Nasiib waggaa 123 fuuldura isaan jalqabanii yeroo itti fufsiisuudhaaf waadaa galluudha waan ta'eef maal asirratti dhaamsa isin dabarsitanii dhaggeeffattoota keenyaaf utuu sagantaa kanaan gololiin fuuldura. Egaa yeroo isaan itti macaafa qulqulluu kana afaan Oromoodhaan kataban yaaduun ba'eessa. Yeroo itti namatti tolu hin turre. Chaalenjii baay'ee keessa darbaniiti isaan akka seenaa isaa namni beekanitti waan baay'ee keessa darbaniiti kan isaan kana gochuudhaaf danda'an. Amma immoo bakka teknooloojiin wanta kana bal'isee harka namaa keessa akka galu gochuudhaaf waan danda'uuf ilmaan warra Oromoo hundumtuu macaafa qulqulluu kana karaa isa hundumaa barbaachisu gargaaruudhaaf yaadannoo guddaa barbaachisa. Kanaaf wanta salphaatti ilaalamu miti. Sagaleen kun sagalee bara baraan jiraataadha. Waa'ee sagalee kanaa yeroo dubbannu isaan qoosaatti kana hin katabsiisne seenaa isaanii yeroo laannu dhugaamatti yeroo sana utuu wangeelli nun qaqqabne ta'e warra amma dhagaa jirru kun hundumti keenya warra amma dubbannu kana jaldeessa daggalaa taanee hafna turre. Garuu wangeelli dhufeeti caakkaa keenya nurraa ciree karaa nuu saaqee mana barumsaa nuu dhaabee mana fayyinaa nuu dhaabee mana wanta garaagaraa nuu dhaabeeti kunoo har'a facoofne eessaaf eessa jirra. Kanaaf kana yaadnee isa isaan nuu kataban kana isa isaan jalqaban kana obboloottan koo baay'een ani yeroo hundaa Waaqayyoon nan galateeffadha nan kadhadha. Namoonni hidhatanii wanta kanaaf seenaa isaanii mul'isuudhaan akka dhaabatan kan godhe nama baay'ee jira. Kanaaf ammas taanaan kan duwwaatti fufuudha. Waaqayyoon guddaatti nama gargaara. Kadhannaadhaan duukaa bu'uun irra jira. Yaadannoo cimaa yaadannoo barbaachisa. Guddaan isin galateeffadha lubaa Barnaabaas Daaneel UK lafaa lubummaadhaan tajaajiltan irraatii. Yeroo keessan naa laattanii galgala kanammoo guyyaa Onesimoos sababa gochuudhaan akka waliin haasofnu akka waliin mari'annu waan eeyyamtaniif guddaan isin galateeffadha. Egaa namootni baay'een gaaffii nu gaafattan ijoolleen Onesimoos horteen Onesimoos horteen abbaa gammachiis eessa jiru ijoollee qabu meeqa isaan eessa jiru warra jettaniif deebii argattaniitu jedhee nama naasaan keessaa tokko Akaakilee Abaabilee Onesimoos kan ta'an luba Barnaabaas Daaneelii wajjin turtii goone yeroo biraa immoo keessummaa biraa isinii qabannee dhiyaanna yeroo eebbaa qabaadhaan isinii jedha. Luba Barnaabaas eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Ameen. Atis eebbifamii galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Jabaadhu roobsaa koo
Ameen. Isin waa'ee kee Waaqayyoon nan galateeffadha. Ameen. Egaa iddoo aarsaa kanatti akka wal agarru Waaqayyo qophii kana waan qopheesseef maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namoota dhagaa jiran immoo lafa jirtanitti warri dhagaa jirtan immoo bahuu keessaniif galuu keessan Waaqayyo uumaa fayyisaa isin haa eebbisu, isin haa eegu. Maatiidhaan tokkummaadhaan lafa jirtan hundumaatti gooftaan Yesuus Kiristoos isin haa ta'u jedheen kanaan xumura. Guddaa eebbifamaa. Ameen.